daawwattoota TV Afaan Oromoo akkam jirtu kun qophii babaarooti har'a qabannee kan isinii dhiyaanne artistii gameessa bara dheeraa biyya ambaati as gara biyya isaatti kan deebi'eedha naannoo Arsii Sokorruun kan guddiste jechuun hin danda'ama aartii keessatti hojii guguddaa kan hojjete yeroo ammaa kana keessatti immoo maalirra akka jiru sin wajjin haasofna inni isinii dhiyeessa eessatti badee laata kan jedhu ani dursee isinitti meera baga nagaan dhufte ummata keef ayyee baga nagaan dhufdanii hedduu galatooma na affeeruu keessaniif baay'een gammada barro sirrimi barroon Oromoon gaafa duula deemu bara durii weellisa keessatti waan jedhamu natti fakkaata nan dogoggore dhugaadha nan sobe lakki haalli isaa maal akka ta'e akka naa ibsituun barbaada marroo barroo barricha Oromoon dhiiga tokkicha warri dheesseen beeyne dhufe yoo duula deemamu kun sunsuma jedhama naannoo Arsiitti Oromoon naannoo Arsiitti qeerransaaf leenca kana adamsu namni tokko bara durii yeroo kana barroon tokko qeerransi baay'ee goota barroo barricha sii dhufe jechuudha Oromoon jabbilee korma tokkicha warri dheesseen beeyne dhufe yoo jedhu eessa baataa eessatti galta amma dhufe siin qabaa dheefan beeku sitti dhufe jechuudha ija baasee itti deema kanaaf barroon seenaa akkasii qaba naannoo Oromoo naannoo Arsii irratti aartii irratti gahee guddaa qabda akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaaf ani si beeka jechuurraa uummanni akka sirriitti si yaadatu keessattuu dhaloonni keenya dhaloota ammaa hin jenne dhaloonni keenya akka si yaadatu wanta amma kaasne kana walaloo fi daloo isaatiin waliin wal simsiisne walumaan annifati shubbisuu dandeenya. Hin danda'ama sagaleen hin jiru garuu immoo hin danda'ama isa durii yaadu anis maaliif amma akkasitti utaalee yoo jette amma waraannis hin jiru cabdee immoo dubbii kanaaf sagaleedhaan sagaleenis hin jiru haa ta'u akkuma ta'etti barroo ooyoo barrichaa'ee ooyoo Oromoon dhiiga tokkicha warri dheesseen beenne dhufa barroo ooyoo barrichaa'ee ooyoo Oromoon dhiiga tokkicha warri dheesseen beenne dhufa Weedduun kun bara weeddifame sana weellifameessi baay'ee rakkoo uummanni Oromoo keessa ture sana keessatti isin keessattuu artistoota gameeyyii Ilfinesh Qannoo Lubbuusaa Amaaruuti Zarihuun Wadaajoo Eebbisaa Addunyaa dhalootni bara sanaa baay'ee rakkoo sana keessatti aartii Oromoo kana guddisuudhaaf waan baay'ee hojjetaa turtanii bara sana baay'ee weellifamaa ture akkam ture barri sun barri suni bara baay'ee dukkanaa fi ifti immoo dukkana kana saaqee ba'uuf itti baay'ee tattaaffiin ture bakka amma jirru kana ga'uudhaaf dukkana san keessa dhaabanneeti ija dukkanatti baasaa turre hidhaa fi ajjeechas otoon sodaanne baandiin gadaa yoo san ijaaramee achi booda immoo baandiin bilisummaas bakka lamattuyyuu gooneeti hojjechaa turre yeroo sanitti maaliif kaanis gara bosonaatti deemee kaanis mana hidhaatti waa meeqa taane deebinaanis lakki wareegamni illee dhufnaan dukkana kana keessuma dhaabbanneetiin dhaloonni duubaa kun kana laalee dhiibbatu jenneeti waan sanitti tattaaffii guddaa godhaa turre tattaaffii san immoo dukkana san keessatti ija baasuun kenna hadha immoo kumaatamaan akka aartiin Oromoo kun oomishamee hadha sadarkaa amma irra jirru kana lafa tabbaa amma irra itti kanatti bal'ifatanii teettan kanatti akka ba'amu kan goone
dukkana keessa dhaabbannee yoosan ija dukkanatti baasuu keenya dhugumatti hojii baay'ee seena qabeessa Zarihuun Wadaajoo fa'aa warri akka Ilfinish Qannoo fa'aa wareegama immoo nuti itti dhufne kana isaan nu dura dargii keessa jalqabani. Artistoonni baay'een warra akka artist Adam Haruun Kadir Said fa'aa nummoo isaan laallee isaan booda Suutee Bareentoo daaddaa keenya Muktaar Usmaan Umar Suleymaan Hailuu Kitaabaa Baandii Gadaa kam lakkoofnee dhiisna. Kanaaf warri dabrellee seenaa hojjetanii dabrani. Seenaan isaanii immoo wanti isaa yoo san gumaachanii dabran waan salphaa fakkaata malee salphaa miti. Hadha artistoonni Oromoo kumaatamaan har'a oomishamee akkatti itti gammannu kuni dukkana itti yoo san nu ija bobaasne jechuudha. Na yaadadha maaliifani kana kaasuu barbaade barri sun bara rakkinaa yoo ta'e illee bara rakkinaa sana keessatti isin gahee isinirraa eegamu baay'ee hojjettaniittu. Ati garuu ka'umsi kee Arsii keessatti immoo warri dur kiinatii jenne turre bitee bara san. Arsii baay'il kiinati yookaan awwisoo aadaa Arsii. Awwisoo Wallaggaa guddattuu Wallaggaa waan akkasii jira ture. Bara sana achi kaatee na yaadadha gara Beeraawi Tiyaatiriitti dhuftee turte. Waa'ee Beeraawi Tiyaatirii akaasnu. Yaa bara sanii 1981 qophii barattootaaf dargaggoota addunyaatti jira. Kooriyaa kaabaa. Achi deemuuf filannaan hogguu godhamu ani immoo achi dura sirbi suni I think yaa shaggee bareedduma kee kan jedhu. Na yaadadha yaa shaggee bareeddina kee siinaa jedhime. 1976 August 28 I think sirba sanii waraabee achumaan immoo filannaan yookaan awwisoo naannoo Arsii dhufaniitiin qophii kanaaf achiin filatamee dhufe. Yoon dhufuu sirba tirrii aadaa Arsii kana manni tiyaatiraa tokkochuu kan yaalan turre. Injiru malee. Hin ulfaata wantichi amma akkana mataa kanarraa sa'oo jettee yookaan rifeensa yookaan mormatu sirraa wanta ta'a. Kanaaf baay'ee ulfaata. Yeroo duraatiif jalqabaana kan sirbe Beeraawi Tiyaatiriitti sirba kana. Yaadata sirbichaa yaadachiisnu uummata keenya. Gugurraa sandaabilee Buburate watile achi booda ka waan baay'eedha isa kana isumaan deeme Kooriyaa kaabaa turre achirraa immoo gaafan deebu Beeraawi Tiyaatiriin seene badhaafamtee tanayye warri agar fikiriis warri Beeraawis nutu fudhata jedhanii yoo san immoo godina 14 keessaa tokkoffaan baay'ee sagaleedhaas sagalee illee jira sochii illee immoo alamaan kanaan illee ji'e sochii hojjechaa ture leenjisaas ture achirratti Beeraawi Tiyaatiriin seene achi keessatti soosan rakkoo adda addaatu ture haga tokko hojjechaan ture qophii maskara muletti jedhamu maskara bara dargii sana isa sanii qophii goone achirra qophii sanirra badhaasa baay'ee qarshii baay'ee badhaasa argadhe mana tiyaatiraa san keessas baay'een turre dhiiseen deeme. Badhaasa argattee turte na yaadadha achi gaafa deebitanii Kooriyaa kibbaatti gaafa deebitanii badhaasa argattee turte badhaasa sii kan badhaasni sun maali? Badhaasa kitaabaa fi yaadannoo sartifikeetiiti. Inni sun immoo Beeraawi Tiyaatiriitti yookaan akkuma waliigala artistoota achi deebineetti sagaleedhaaf sochiidhaan godinoota jiru keessaa nama baay'ee mul'ata qabu jedhamee naaf kenname kan ministeerri aadaa Jaappaan irratti mallattaa'e sartifikeetii akkasiiti kan nuu kenname. Yeroo qophii filannoo sirbaa hojjedhu torbaniin sirbi kee filatamaa ture. Sirba filatamu keessaa waa'ee jaalalaa irratti kan sirbitee fi isaan uummata keenyaaf yaadachiisne ture. Isa yaadachiisnu uummata keenya. Sirba sun baay'ee anillee kaasettichuma keessaa sirba saniin jaaladha. Dhugaadha namni baay'ees baay'ee jaallata. Dachaadha wantichi isaa. Sogguu fi. Gubbaarra naan seeqaa garjalaadhaa kuukaa gochi kee naagamee. Nagatti gargar galla nagatti gargar galla maali keessi isaa maal qaba? Keessi isaa miidhaa qaba jaalala fakkaata
gubbaarraan naan seeqaa garjalaadhaa quuqaa gochi kee naagame nagaatti gargar galla lakkii naagamteerti jaalalli kee kun na miidhaara mormaa olii na sobda malee garjalaadhaan miidhaanatti godhaarta firaafis nama fira fakkaatee si miidhuufis otoo hojii jirtu warra immoo argitee gubbaarraan immoo afaan gaarii sitti haasa'e si miidhuufis akka lachuttu hojjeta sirbichi sun. Qaasim aartii irratti egaa dhugaa dubbachuuf bara sana waan hedduu keessa darbitan iddoo kana geessanitu. Aartii keessatti garuu akkamitti of argite jalqabayyuu? Aartii keessatti ani gaafani ijoollummaa kiyyaa ka'e odumaan sirbuun ufaa of beeka. In sirba baay'een sirba jaaladha. Achi booda iskuulattis kutaa mana barumsaa seennaan nan sirbaa baay'ee nan fiigasi kubbaas nan taphadha. Achi booda deemee garuu sirba immoo waan sejaabsisu sirba malee gaafa dirqiitti hawwisoo kutaa aanaa kan na fidan. Aanaayis tokkoffaan bayani sochii fi sagaleedhaan. Gaafa immoo hawwisoo kutaa Arsiitti dabrus hin hojjedhodheen baqachaa ture. Garuu immoo deemeen immoo godina sin dhaqee achiis immoo tokkoffaa bahee kan sirbu haga sadarkaa biraa mana tiyaatiraa dhufe. Tokkoffaa boonsee sadii. Mana tiyaatiraattis tokkoffaan bahee godina 14 keessa. Aanarraa kutaa Arsiirraa achirraa immoo biiraawi tiyaatiris gaafa dhufu sadarkaa biyyattiittis. Isa kana keessa qaxxaamureen as ga'e jechuudha. Sirriitti of beekuu fi haala isaa baruuf irra kan jedhee yaada. Waa tokkollee. Guddaa kenneera jedhee nama naan akka nama tokkootti. Qaasim maaliin yaada sitti fakkaate sirbittii tokko. Afur taatanii baastan sana keessa Sittiin Abbaaduulaa Hirphaa Gaanfuree mucaa dargee sana Jamaal Muhammad si sirboota sana yaadannu? Sirboota sana I think baay'ee eegan sirbee akkuma kaasetticha irratti gallakkiseen hiree kaasetta sanii argadhe deemuu hin dandeenye akka tasaan deemee dokumentii kaan asumatti hin gate. Isa keessaa kan yaadadhu onnee falmaa bilisummaa abbootirraa dhaalledhama. Hundee jayinoottan ganama kan jedhu sirboota san keessaa yaadaloo sadii akkasiin qaba ture. Isa sanan dagadhee jechuun danda'a guutuma dokumentii isaa biyyumatti irraa waan hafeef. Kabira sirba kaasettii baastee sana keessatti yaa bareedu yaa shaggee bareedduma sirba kiyya kan jalqabaa kan ittiin Qaasim akkamittiin gara aartii kanayyuu deema jedhamu. Tole. Ishii sanii hawwisoo kutaa hawwisoo aanaa Xiyyoo keessatti hawwisoo jalqabaa jechuudha. Maal sirriitti yaadachiisnu mee uummata keenya kana? Hin jiru sagaleen maal gootaa ta'e? Rakkoon hin jiru akkuma ta'etti taane. Yaa shaggee bareedduma keeni jatti yaalaalee arge shurrubbaa kan kee kan margee nan adda taa'ee tamboo meenatti kootu yaa shaggee na gammachiisa dhufti kee. Eenyutu yeedaloo fi walaloo isaa barreesse? Yeedaloo solaloos mucaa tokko wajjin hin qindeessine garuu irra jira yeedaloo anumatu qindeesse. Gara Maccaaf Tuulamaa dhufnu Maccaaf Tuulamaa keessatti baandii bilisummaa baandii gadaa duraan baandii gadaa ture. Baandii gadaa keessatti uummanni amma hiriiree gaafa dhufufaa Qaasim jedhee iyyaa ture. Anis iyyaan ture wajjiniin. Barroodha ka inni immoo. Barroon baay'ee. Barroon kun Finfinnees addunyaa kanas baay'ee sochoosa. Isuma reefii sani ka barroo ooyoo barrichaa'ee ooyoo Oromoon dhiiga tokkicha warri deessee menne dhufee barroo ooyoo barrichaa'ee ooyoo Oromoon dhiiga tokkicha warri deessee menne dhufe. Qabsoo sana keessa darbitanii biyyaa baatanii rakkoon siin qunnamee waan baay'ee taatanii Awurooppaa Kaanaadaatti of argiteeti. Ammoo uftee biyya kee gaafa laaltu qabsoon koo jijjiirama fideera bu'aa argateera hin jenneere?
isa keessa immoo achi Kaanaadaa achi naannofne akkatti naannofneef namoo isa amma isiin tabba gubbaa teessanii bashannantaniif nare. Isuma tabba gubbaa teenya kanas. Baga immoo dhamaanes baga hidhamnes baga immoo wareegamnes. Baqa husan immoo baqanne warri akka keetii warri seenaa keenya beeku immoo haftanii warri immoo itti cichee kan itti jabaatte soo baqate kunis hidhamnaan kunis biyyaa baanaan cichi sun immoo jijjiirama kana fide gaafa waggaa jaha duras dhufeen ture maaliif seete waan baay'ee nama gammachiisu namni kan argatte harka qabattee mucaan qarooni kan kennaniif qabateetu kaafi san naayidaa jedha. Mucaan gowwaan immoo kan argate kana darbee booya. Oromoo nama xiqqoo otoo akkana ta'uu baanne namni waan harkaa qabutti gammade maaltu na jalaa hafe jedheen jabeeffanne kan harkaa qabdu iyyuu firfirsitee maaliif bootta hiikama waan boottuuf sanuyyuu si dhabsiisa si ollaalchisa. Kanaaf jijjiiramni sun sadarkaa kana argitee fidee hadha dachii akkana iftu kana waan akkana bareedu kana keessa akka teessan kan taasise wareegamoo san nuti wareegamne tattaaffii namni marti dhamaatanii kunis cichee jedhetu kana fide baay'ee nama gammachiisa dhugaatti. Dhugaa dubbachuudhaaf dallaa keenya akkamitti ilaalte? Dalloofni anumtuu otoo xiqqoo goojjoo hinaa kennitanii asuma bulee jedhee yaade baay'ee natti tola. Ana malaal dhufee innaan bakka akkanaa qabdan seeni bakka duritti isin beeku amma gurbaan hojii deemnu kunoo as turee TV maal Beeraawi Teyaatira maanuu kana beekaan jedhee maal ta'an asuma moggama kanaan deemaa oolaa jedhe jennaan ka ammaa argite addaa naan jedhe inni sadaa moggaa kanarra bahe malee hin seenne yoo amma reef seennu biyya ormaa sanitti muynis artifishaalaa qilleensa artifishaalaa wanti hundumtu humnaan teeknooloojiidhaan biyya guddatti malee isa uumamaan asii ati numaayyuu Inxooxxoo gubbaatti ba'a ati ba'a maal barbaadda kana booda maal taate anumtuu bee amma sitti ulfitteesse babagumaan dhufee asitti dachii kana gubbaatti asisi wajjin taa'e maali bakka maal turufa galanni isaan badiin maaliif egaa namni hojii hojjetu rakkoo argatee rakkoo isa qunnamee rakkoo sana keessa yoo maal jettaatu gaafa dukkan ifni fuuldura jira waan ta'eef isaa ugaa baandiin bilisummaa baandiin gadaa bu'aa amma artistoota hoomishame hedduu kan arguudhaaf gaheen keessan olaanaa ture ugaa dubbachuudhaaf garuu haala sana gaafa argitu amma jiru maaltu sirraa'uu qaba? Waan tokkotu jira wanti sirraa'uu qabu gaafa keenya sani anamma gandaayin ka'ee iskuula elementarii ka'ee deemee aanaa xiyyoo dhufee nan dorgomeen godina dhaqee kan hunda keessatti shaakalaa fi muuxannoodhaan jechuun achi immoo gara biyyaalessaatti dhufe isa keessa san akka argite tokkoffaa godina 14 keessaa ba'uuf tattaaffii achi bu'uura irraa ka'e sani amma immoo yoo sun hin jiraanne oluma kaanee dhugaadha aartiin keenya akka malee baay'achaa jira guddachaa jira garuu akka itti guddachuu qabutti guddachuu qabaadha wanti hunduu safuu qaba. Oromoon immoo safuu qaba. Waa sadi jijjiiruu hin danda'amu. Oromummaa fi sirna gadaa aadaa neechar uumaadha kun. Barroo anatu sirbe ani ufiif hin uumne. Gubbaarra naan seeqaa manatu uumechuu dandeetta yadaloo yookaan walaloo Abdii Muhammad Rabbi isaa araaramu. Yaa shaggee bareedduma kee akka fedhe godhuu hin danda'a. Maaliif? Yoo aartii irraa waa hir'ise nama muuxannoo isaa ogeessa santu na gorsuuf yookaan qeeqa malee waa tokko yakka waan biraa yookaan waa cabse jedhee hin saalfadhu. Garuu barroo gaafan sirbu sochii isaas qabata isaas yoon dabse abbaan koo nan dhiisu isarraa hin dhaale. Barroo Qaasim hin sirbe malee waltajjiitti ittiin beekame malee barroon kan Arsiiti. Kan Arsiiti. Aadaa ummataati. Sunsuma Arsiiti. Geerrarsi akkasi. Tirri soo sirbamu daalee loon gadabii daa'inaa dhaqqabi. Jecha kanas eeggadhee daalee loon gadabii maarree daa'inaa dhaqqabi. Daalee loon gadabii maarree daa'inaa dhaqqabi. Hubootu itti urgaa'e maarree dambalii gorbidaa'e maarree amma geetteerooni maarree walgarraa dubarooni maarree olgodaanne birraa arsiisaa too jirra magaalleetti aleensa beenuun fuudhessi geessa daalee loon gadabii maarree daa'inaa dhaqqabii.
jenne ka akkamitti sirreessuu qabna keessattuu isa amma jette aadaa oromummaa safuu gadaa wanta akkasii kuni eenyummaa keenya waan ta'eef sirraa hundi dirqama ta'a maaliif sirba aadaatoo sirbitu uffata intaane yoo uffatte akkaataa akkamitiin kan akkamitti sirreessinu isin immoo waan bu'uura qabsiistaniitu waan ta'eef kana kaasuu barbaade waan tokkotu jira nuyi oromoodha saba biraa ta'uu hin dandeenyu oromummaa keenya immoo kan tikfatu kan jabeeffatu nuyi sabni tokko gaafa lafarraa badu aadaa isaatiif afaan isaattu bada nu generationa kana maal dhaalchisnee bira tarre kan jedhu amma sirban siin jedhe kana dhaalchisee bira dabre sochiin isaas kan dabne uffanni isaas geerrarsis akka qaba aadaa oromiyaa kana guutuu isaa sirritti beeka uffannaa isaas sochii isaas baharar geetii hamma dhiha wallaggaatti jimma tokko bakkeena hin deemin jiru sirbicha kana ani kan jedhu isa hundee sammaan sirbineedha artistoonni shortcut kan deemnu maaliif asfinneetuma garum social media kanatti amma sirbi hundumtuu dizaayinii qaba daalee loon gadab yoon sirbe loon saniif gadab dachii diida loon irra horu san agarsiisuu qaba dirqama background isaa walaloo isaatiin ala ba'uun qabu waan biraa as fidee uffannaan isaas yoo sirbi kan eeboon sirbamu jira kan lookoo ulee yookaan zangiidhaan sirbamu jira uffannaan isaas akkasi hadda uffannaanu kamtu kan naannoo kamiitii beekama uffata naannoo arsii beektaati dhaqqabde hin beekamu kabaalloo fi kittaa jedhama kolloo isaas nama achi booda immoo darbata jedhameeti qoola hoyaati hadda sun hin jiru akkuma feene goonaa manni dizaayineraa yoo uffata kana faashina jedheeti uffanni fakkeenyaaf alaabaa sirna gadaa yoo jenne yookaan kuula san yoo jenne kuula kana akkamitti miidhagsuun hin jira akka qaba garuu carqiin laafaan kun qamisii fi malee suufa isaa akkamittiin hodhisiisee uffadha qabannis safuu qaba uffannis safuu qaba dhiiraa fi dubartii jidduutti bari suufa kana uffata suufaaf ta'u jajjabina akka qabu mika wodhamu qamisiin hodha'u ittiin bareedu sirrii kanaaf kenna immoo sandaran bira taree safuu qabannaan safuu qaba ati dubartiidha waraana sitti kennee ani yoo siinqee qabadhe akkami dubbiin kun safuun cabe gaadiif ciicoo sirraa fuudhee yoo kaashimala yookaan immoo billaa sittiidhe akkami waraana yoo si kenne amma sun hundi tartiiba dhabaa jira dubartiin bakka feetetti kana waan jedhu dubartiin safuudha sirna gadaa keessattis oromoon yookaan abbaan warraa abbaan karraa waan hunda daa'imaaf dubartii uf duuba ittisee ufiif bar afoo dhaabbata wareegama yoo dhufes sirba aadaa kana yoo sirbinu hundee isaa san fuunee osoo hin jijjiirre akkuma jiru sanitti innuu bareedaadha bar tokko fokkisaan qabu wanni immoo modernize gootee ati wannoo gootu hin jiru aadaan uffanni keenyas akkasuma isa kana haga lubbuun jirru tokko immoo itti gaafatama keeti uffata naannoo aadaa maraatu qorattee kanatu kana sirba aadaatillee kunoo asirra hojjettaa hojii keeti anamma maal yaaduman sii kenna yoon dogoggora amma boru tarii mee gaaf tokko kaa'uun dandeessa sagaleen kun hin jiru malee daaleeloon gadabii kana tariiti yookaan gaaf tokko irra buuseen agarsiisa akka itti ta'uu qabu amma jiran ka tattaafachuudha kanaaf yoo danda'ame otoo kanuma fooyyeffanneen dhaammadha warra argite warri immoo itti dhamaan jiru haa galatooman warri aadaa kan haga danda'a itti dhamanin asiin gaan ijoollee oromoo qajeelfama barbaadu nummoo warri waa dukkana san keessatti dhamaane hin facaane jalaa isaanis dhugaa qabu immoo maalirraa waa laalu namu akkuma danda'utti immoo waan arge tattaafatee hagan asiin ga'uun galata guddaa qabu artistoonni keenya kan biyya keessa dhamaa jiran hin sirreessin ammoo kana insirraa gara kee dhuunfaa keettan ifuu barbaade akkamii biyya alaa gara biyyaatti immoo gaafa deebi'an waa fidatanii dhufu al tokko tokko namootiin atu maal fiddee dhufte akkamii maaltu jira gama keetiin aartii kana irra caalaa jajjabeessuuf immoo hojii biraa barbaaddee dhufte galatoomi ani asiin dura soggaa jaadaroo dura dhufeen ture yoo sanis waa yaadeen dhufee ture garuu yeroo sanitti naaf naan jinee maaliif ijoolleen barsiisaa ture achi booda immoo ka deebi'een deeme amma immoo yoon danda'ame waa tokko tokko aartima kana haga danda'ame jajjabeessa jedheeni kan yaadu isuma kana waan dandeetu yoo hin danda'e hojjedha jedheen dhufe hin hojjetta malee
carraan jira carraan dhugaa carraan gaariitu jira yeroo ammaa kana keessatti maaliifan kana jedha daawwattoota keenya kun qophii babaarooti qophii babaaroo keenya kanadhaa keessatti egaa Qaasim Adam seenaa sa'aatii tokko keessatti haasaamee kan dhumu miti kan inni qabu waanuma xinnoo shirraa qunxurreessinii dhiyeessina waan baay'ee hojjetteetta jedhee yaada maaliifi gara fuulduraatti immoo isa amma jenne kana sirreessuudhaafis hojjunumaan sirreessuu qabna jedhee yaada garuu bara darbee sanaa gaafa yaadattu bagan qabsaa'e jettee taatisi dhugaadha waan gaarii argiteetta waan ta'eef ammoo haala jiru karaa kamiin sirreessinu artistoota qofaa otoo hin ta'in naannoo keenya naannoo biyya keenyaa deddeemnes haala jiru burqinee baasuun barbaachisaadha jedhee amana waan ta'eef kana irratti maal hojjechuu bu'uuraan maal hojjechuu barbaadde aartii isa kam weellisuu yookaan tiyaatira yookaan fiilmii isa kam irratti wanti barbaadu tokko sirboota aadaa kana irratti hojjechuu barbaada sirboota aadaa kana hagman dandeetti bu'uura isaa artistoota jiran wajjin walitti dhufne anis muta jechuun beekumsa isaan caalaan qaba jechuu otoo hin taane beekumsuma qabuun waan tokko keerlisii yoo ta'uu baanne itti gaafatama fudhanne hin sirreessina hin bareechinaarra hundee isaa safuuf duudhaa isaa tiksinaatu caala aadaa sirbi bareechinu guute ofii keenyaaf barreessine isa baranee akka fedhanis xullub jedhanis bareedaadha xullubiin sunillee immoo safuu qaba akka oromootitti oromoo afotti waan uffanne itti xullubbifnu sun safuu qaba beeki isa gamaasan ta'uu hin dandeenyu ijoollee amma achitti rakkannee guddisna isuma asii kana akkeessaa inni ulee harka keennee ijoollee biyya faranjii itti guddatan aadaan keessan kana TV irraa bannee takka irratti buufnee fi isuma haa jallatus haa tolus waan biyya ofiitii beeki isa hordofsiifna ijoollee keenya isa san ta'uu hin dandeessanii nuyin azirroo ka'uun hundumtuu nu harka jiru adaraa keessanii gara sooshaal miidiyaatitti hin fiiginaati waan oromomaa fi haa hojjannu goluma oromoo biratti hin jaalatamaa be inni bareechifnee hojjanne addunyaan isa laalan warri amma faranjiin daansii isaanii san hin laalan dhugaan siin jedha. Ijoollee baay'ee barsiistanii ijoollee 400 yolee miidiyaa tokkotu dhaabbatte biyya kanatti illee waggaa 2 dura akkas dhaabbatte ammayyuu isii wajjin hiriyoota kiyya namoonni kun achitti ijoollee kana oo barsiifnu ani achitti waa'ee aadaa fi afaanii kana daa'imman achi dhalatan isaan achi dhalatan kana adda qubee yoo ati qubee TV irratti nama qeeqoo namni barreessu ijoolleen achitti baratan dhalatan isaan barsiifne eebbisiisne achitti gaafa sanin faaruu tokko immoo achi qopheesse qubeedhuma qubeen maal jedha qubee afaan oromootiin baranna aadaa fi seenaa keenya ittiin barreeffanna sirna gadaa bulaa turreen ijaaranna oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa jedha baay'ee gaariidha isuma immoo deebee abaacaa daa'ee faagaa haa ilaamaa faagaa jedheeti qubee san immoo faaruu sanii jijjiire achi booda hiikaa isaa guyyaa tokko immoo ministeera barumsaa kanaaf gumaacha jedheen yaada carraa gaariidha waraabee xumuree jira qubeedhuma hiikaa isaa aarraaga dhumaatti jecha isaa hiikaa jechuudha faaruu wajjin bifa addaattiin hojjedhe haga tokko daa'imman irraa waa baratu jedheeti gaafa saniin faaruu san ijoollee kanaaf qopheesse amma sasoo dhufu miidiyaan kun isoo jabaattee eebbifamte waltajjii bal'aa tokko achirratti qopheessee faaruu kanas dhiyeessee daa'imman hunda shaakalchiisee jira daamatti isa san waraabeen gumaacha namni waan humnaa qabu gumaacha baay'ee gaariidha ogaa dubbachuudhaaf waan sirraa eegamu hojjetaa jirta jedhee yaada maaliif egaa namootiin bara dheeraa hojii guguddaa hojjetani kanuma kan mootummaanis ummanni keessa kan sirraa barbaadu lubbuudhaanuu jiraatte kan hojjechuun kee carraa gaariidha waaqayyo si jaallata garuu barteetti waan hafee maaltu jira ergaa dabarfattu yoo jiraate ergaa kee dabarfachuu dandeessa ummata keetiif yaa baay'ee galatoomi sadarkaa duraatti ati namni yoo hamaas ta'e yoo tolaas ta'e kanuma ol beekoo kaan seenaa yoo tokko irratti ol argitu baay'een gammade sagalee kee yoo dhagoofatimmaa sirrannaa feertan ammas kanaan sayyoo danda'a saggaa'ee baay'ee galateeffadha hawwisoon kutaa arsii seenaa qaba hawwisoo kutaa arsii san yaadannoo isaa qopheessuun barbaada asallaa irratti yoo danda'ame immoo deebisees akka gad dhaabbatu godhuun barbaada kan ammoo akka ummataattis ummanni
Oromootis ta'ee uummanni immoo naannoo saniis ka hawwisoo san bu'aa isaa beeku akka nu bira dhaabatan gargaarsa barbaannu hundaan akka nuti dhisan artist Gabii Eda'oo hojjaan kana goona inni yaadu jira. ETV Afaan Oromoo sin cinaa dhaabbata. Baay'ee galatooma. Kana yaanna artistoonni ala jiranis Tuujii Muddee fa'aa beektaa. Jira Tuujii? Jira. Bashiir Dhaabii jira. Isaan kana artistoota dur seenaa hawwisoo kanaa keessatti biyya kanas jiru ijoolleen immoo gaafsa san keessa darban yaadannoodhuma tokko galatoomaa kan jedhu qopheessuu barbaanna. Gabii hojii sagantaa tokko qopheessin inni yaadu jirra. Soo kanaan isinis nu cinaa jirtanii kanuman jedhaa galatooma. Baay'ee si galateeffannaa dhuftee sa'aatii kee eeggattee istiidiyoo keenyatti argamuu kee baay'ee si galateeffadha maqaa ETV Afaan Oromootiin baay'ee galatoomii gara fuulduraattis umurii dheeraa akkasii kennu Rabbii siifan kadhadha jechuun nan danda'a. Baay'ee galatoomii. Baay'ee galatoomii ETV Afaan Oromoo baay'ee galatooma dhugatti. I'm so happy baay'een gammade tokko deebiin waggaa meeqatti si arguu kootiif. Baga Rabbi umrii si kaa'e. Amiin. Sagaleen kee immoo akkanumatti haa turu jenna. Amiin. Sagalee keenya itti ati keetuyyuu kan ajaa'ibaati. Otoo xinnoo sirba yaalte gaarii ture. Dhokattee sirbita malee yoona sirbi maaltu beekamuti. So baay'ee galatoomii si jedha. Baay'ee galatoomii atis daawwattoota ETV Afaan Oromoo egaa qophii babaaroo keenya kanarraa egaa artistii gameeyyii waggaa dheeraa artii keessa kan ture biyya alaa ture dhufee biyya isaa daawwachaa jira akka inni jedhetti hawwisoo arsii irrattis hojii guguddaa hojjechuudhaaf qophaa'aa jira akka milkaa'u abdiin qaba qophiin keenya kanarraa kana fakkaata torban immoo kabiroo qabadhee dhiyaadha hanga torbanitti nagaaf jaalalaan kan turaas kan isiniin jedhu ani Itoophiyaa bayyanaati nagaaf jaalalaan nu tura.